Okay, video kanaan sum of infinite series sequence and series kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yeroo darbe sum of partial sum yookaan irraa ida'uu ilaalaa ture jechuudha. Partialidha kan yeroo darbe ilaalla. Amma immoo infinite series amma jechuun maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. As jalatti kan laallu tokko infinite seriesiin maal akka ta'e ilaallaa. Infinite series ilaallaa jechuudha. Okay. Infinite series jechuun amma fakkeenyaaf sequence tokko haa qabaannu. Sequence A1, A2, A3 jecha kan itti fufu jechuudha. Amma AN jecha itti fufa jechuudha. Infinite seriesiin kun hin dhaabbatu yoo ta'e jechuudha. Zaat kana immoo walitti daana yoo ta'e plus jecha kana walitti daana yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsa amma dhuma hin qabnetti jechuudha. Achitti dhumaa kan hin qabne akkasittiin bifa kanaan walitti daa'aa deemna yoo ta'e infinite seriesiidha jennaan jechuudha. Isa kana bifa kamiin yoo bakka buusne jechuudha. Fakkeenyaaf summation of I starts from 1 yoo ta'e jechuudha. I starts from 1 irra. Amma maalitti kan deemu amma infiniteetti jechuudha. Achitti dhaabbataa miti bakka. Lakkoofsi kuni 5 irra gahee dhaabbataa 10 irra gahee dhaabbata hin jennu jechuudha. Zaat amma infiniteetti kan deemuun infinite sum of infinite series jechuun isa akkasiiti jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana jechuudha. Sum of I starts from 1 to 10 tu jennee jechuudha. Amma 10 tu jenneeti. Zaat A1 kana amma meeqaatti da'uudha jechuudha. A1 plus A2 plus A3 jecha amma maalitti da'uudha? Amma A10 jechuudha. Inni amma A10 kuni maal ta'eera jechuudha? Infinite miti jechuudha. Maaliif infinite miti? Lakkoofsi isaa xumura qaba waan ta'eef yookaan dhuma isaa argineerra waan ta'eef jechuudha. Zaat dhuma isaa erga argineeti maal ta'uu danda'u? Infinite ta'uu danda'u jechuudha. Isa akkasiitiin maal jenna jechuudha? Finite jenna jechuudha. Inni kuni finiteidha jechuudha. Okay. Inni kun finite. Asitti infinite kan jennu isa kamidha jechuudha? Amma maalitti kan deemudha? Amma infiniteetti kan deemudha jechuudha. Infiniteetti kan deemu yoo ta'e infinite series jenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf utuu amma jechuudha summation of 1/3 the power of n starts from 1 to what? Infinity to jenne jechuudha. That ida'ama 1/3 the power of n keenya isaa jalqaba n seenu jechuudha. Bakka kana lakkoofsinu keenyu jechuudha. Waan irraa jalqabee amma infiniteetti kan deemu yoo ta'e jechuudha. That 1/3 the power of 1/3 ta'a jechuudha. 1/3 plus 1/3 the power of 2 1/9 plus 1/3 the power of 3 yoo ta'e jechuudha. 3 the power of 3 that iddoo kana 3 yoo goone jechuudha. That 1/27 jecha itti fufa jechuudha. That jecha kan itti fufu yoo ta'e jechuudha. Achitti dhaabbata jechuu kan hin qabne. Inni keenya amma infiniteetti kan deemu yoo ta'e infinite series jechuun isa akkasiiti jechuudha. Infinite series kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni immoo maali? Tokkoma fakkeenyaaf 1 plus 2 plus 3 plus 4 jecha itti fufa yoo ta'e jechuudha. Plus jecha amma infiniteetti dhaabbiin qabu yoo ta'e lakkoofsi kun maal ta'aa deema jechuudha. Lakkoofsi kun dabalaa deemaa jira jechuudha. 1 plus 2 akkasittiin dabalaa deema jechuudha. Lakkoofsi kun achitti dhaabbataa hin qabu jechuudha. Amma isaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Isa xumuraa isaa amma kanadha. Maaliif lakkoofsi nutti dabalaa deemu guddachaa deema gatii ta'e. Asitti akkuma 4 dabale 5 dabaluu dandeenya. 10 itti dabala waan ta'eef dhumarratti 100 dabala, miliyoonatti dabala, biliyoonatti dabala gatii deemnuu fi lakkoofsi kun maal ta'aa deema jechuudha. Baay'ee guddachaa walirraa faffagaachaa jechuudha. Faffagaachaa deema jechuudha. Okay. Kan biraa immoo amma fakkeenyaaf jechuudha 1 plus 1/2 plus 1/4 plus jecha 1/60 jechaa kan deemnu yoo ta'e jechuudha. Kuni 1/2 jecha guddachaa kan deemu lakkoofsi kun bifa kanaa yoo ta'e immoo gara kamitti siqaa deemaadha jechuudha. Asitti ilaala. Asitti 1 plus jecha kun maal ta'a? 0.5 jecha asii immoo maal ta'a jechuudha? Plus 0.25 jechuudha. That lakkoofsi kun ammam yoo guddate iyyuu gara 1.9tti siqa jechuudha. Yoo guddatee jedhe gara kamitti siqa? Gara 2tti siqaa deema jechuudha. Gara kana darbuu hin danda'u jechuudha. That jala kan 1/60 qofa otoo hin taane 1/100, 1/million, 1/billion yoo goone iyyuu lakkoofsi kun jechuudha irra guddaa lamatti siqaa deema jechuudha. Lamatti siqaa deema malee gara kamiin siquu hin danda'u jechuudha. Lama darbuu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa abbaa barbaanne finnee yoo galchine
jennee lama darbuu hin danda'u jechuudha. Okay, isa akkasiitiin immoo jechuudha. Isa akkasiitiin maal jennaani faayinaayit siiriyeesiidha. Maaliif ida'amni isaa itti fufaa deema waan ta'eef jechuudha. Isa akkasiitiin yoo jechuudha isaan konverjii ta'uu kanaan ta'u daayivarjintiidha inni kun. Maaliif 1 plus 2 plus 3 plus 4 jechaa kan deemu gatiin isaa dhaabbata kan qabu. Gara lakkoofsa ta'etti siqaa deemaa hin jiru jechuudha. Gara lakkoofsa ta'etti siqaa gatiin deemaa hin jirree fi maal jennaan jechuudha. Isa kanaan daayivarjentii jenna jechuudha. Daayivarjentiidha jechuudha. Maaliifidha? Gara lakkoofsa murtaa'aa ta'e yookaan gara lakkoofsa riil nambar ta'e murtaa'aa ta'etti siqaan jiru hin beeknu jechuudha. Lakkoofsi kun biliyoonni itti dabalamuu danda'a jechuudha. Tiriliyoonni geentiliin itti dabalamaa guddataa deemuu danda'a gatii ta'eef jechuudha. Inni kun garuu gara lakkoofsa murtaa'aa ta'etti gara tuutti siqa jenne. Gara tuutti erga siqa ta'etti lakkoofsa kanaan immoo maal jenna? Konverjentii jenna jechuudha. Konverjentii inni kun jechuudha. Maaliif gara ta'etti gara lakkoofsa murtaa'aa ta'etti kan siquun immoo konverjent jennee waamna jechuudha. Okay, amma mee caalaadhumatti akkasii galuuf jechuudha. Fakkeenya kana ilaalu. 1 plus 1 over 2. 1 over 2 jechuun asitti meeqadha? 0.5 jechaatu amma kana walitti deemne jechuudha. 0.5 plus 1 over 4 meeqadha? 0.25 plus 1 over 8 meeqadha? 0.125 jechuudha. Okay, bifa kanaan kana dabalaa yoo deemne jechuudha. Asii kuni walitti daana jechuudha. 1.5 plus 1.5 dha 25 jechuudha. Bifa kanaan kana kan dabalaa deemnu yoo ta'e jechuudha. Asii 1.5 ta'a. Ammas kana immoo 0.5 yeroo itti dabalu 0.25 1.75 natti fakkaata 1.75 dha jechuudha. 1.75 jecha bifa kanaan itti fufa jechuudha. Lakkoofsi kuni gara 1.9 jecha itti fufa jechuudha. 1.9 meeqa darbuu hin danda'u jechuudha. Dhaqee lama darbuu hin danda'u jechuudha. Lama darbuu gatii hin dandeenyeef gara kamitti siqaara jechuudha. Gara lakkoofsa murtaa'aa ta'etti siqaara jechuudha. Lakkoofsa akkasiitiin jechuudha. Siiriyees yookaan ida'ama akkasiitiin maal jennaan jechuudha? Konverjent infaanaayit siiriyees jennee waamna jechuudha. Amma asitti lakkoofsota kana ofii kan keenyaan jechuudha. Idaaneeti gara desimaalitti deddeebisnee idaanee jechuudha. Okay, kana utuu akkasitiin hin ida'in bifa foormulaatiin akkamittiin infaanaayit siiriyeesiin tokko konverjentiidha yookaan immoo daayivarjentiidha jennee akkamittiin dubbachuu dandeenya. Example fakkeenyaaf amma asitti jechuudha. Example faayinaayit siikweensii kana argachuudhaaf sum of jennee barreessuu qabna. Sum of gaafa jennee jennu jechuudha. Sigma jennee maal barreessina jechuudha? Jeneraal termii isaa barreessina jechuudha. Okay, kanaafiyyuu infaanaayit siiriyeesii kanaaf jechuudha. Isuma kanaaf maal isaa barreessuu qabna? JN yookaan jeneraal termii isaa. JN'n walqixa maal ta'a jennee ture jechuudha. R the power of G1 times R the power of N minus 1 jenneedha jechuudha. Okay, asitti G1 keenya eenyudha? G1 keenya yookaan termii jalqabaati jechuudha. Termiin jalqabaa keenya eenyudha jechuudha asitti? Kanaafiyyuu 1dha jechuudha. 1 times R'n keenya R jechuun isa kanaaf irraa yeroo deemnu. That means termii isa lammaffaa isa tokkoffaatiif, termii sattaan isa tokkoffaatiif, termii sattaan isa jalqabaatiif irraa deemna jechuudha. Kanaafiyyuu 1 over 2 over 1dha jechuudha. That means 1 over 2 over 1dha jechuudha. Inni immoo meeqa? 1 over 2. Kanaafiyyuu R'n keenya meeqa jechuudha? 1 over 2dha jechuudha. Okay, the power of what? N minus 1dha jechuudha. N minus 1dha jechuudha. Okay, asitti kuni 1in effect hin qabu. Kanaafiyyuu 1 over 2 the power of maali ta'a jechuudha? N minus 1 ta'a jechuudha. Maalidha kuni? GN keenya yookaan jeneraal termii keenyadha jechuudha. Okay, isa kana ta'a jechuudha. Isa kana finnee jechuudha. Sum of jennee okay, asitti okay, sum of or sum of jennee GN keenya yookaan jeneraal termiin keenya maal ta'e jechuudha? 1 over 2 the power of N minus 1dha jechuudha. Therefore 1 over 2 the power of N minus 1. N starts from what? N keenya eessarraa kan jalqabu yoo ta'e? N keenya 1 irraa kaasee jechuudha. Hanga maalitti kan deemu yoo ta'e? Amma infinitiitti kan deemu yoo ta'e jechuudha. Solution kana maal isaa argachuudhaaf jechuudha? Bifa foormulaatiin maal isaa argachuudhaaf jechuudha? Daayivarjentiidha yookaan konverjentiidha akka inni ta'e agarsiisuudhaaf jechuudha. Ammasitti infaanaayit siiriyeesiin godha. Maal isaa arga akka inni konverji ta'u gara kamitti akka inni gara lamaatti siqu ilaalleedha jechuudha. Kanaafiyyuu bifa foormulaatiin gara lamaatti akka inni siqu agarsiisuu qabna jechuudha. Okay, yeroo darbe SN
S n equal to jechuudha. That geometric sequence ta'uudhaaf. That sequencing keenya kun geometric dha gatii ta'eef jechuudha. Maal fayyadamnee turre? G1 times 1 minus r the power of n over maalii jennee turre jechuudha? 1 minus r dha jechuudha. Kuni geometric sequence walitti hidhuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Okay. Asitti SN keenya walqixa maal ta'a jechuudha? Kun walqixa G1 keenya meeqa? G1 jechuun first element keenya jechuudha. First element that 1 dha jechuudha. 1 times 1 minus r keenya meeqa inni irraa? 1 over 2 dha. 1 over 2 arganne irra gatii ta'eef jechuudha. 1 over 2 the power of n 1 over 2 the power of n dha jechuudha. Over maalii ta'a jechuudha? 1 minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay. Inni kuni maal ta'a jechuudha amma? Okay. Waan inni that one times in effect qaba that waan yoo baay'inne yoo dhibne waa tokko iyyuu rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu 1 minus 1 over 2 the power of n ta'a jechuudha. The power of n over maalii ta'a jechuudha? 1 minus 1 over 2 meeqadha? 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay. Asitti 1 over 2 kuni eenyuun baay'atte jechuudha? Deebitee isa kana garagaltee isa kanaan baay'atte jechuudha. That means hiruudha jechuun maal jechuudha gatii ta'ee fi maal taati jechuudha isheen kuni 1 minus 1 over 2 the power of 1 over 2 the power of n times asitti 1 over 2 kan ta'e maal ta'a jechuudha? 2 over 1 dha. That 2 over 1 immoo waan hin beekamaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kun maal ta'a jechuudha? 2 kana gara fuuldura kanaatti yoon as fidadhe jechuudha. That asitti jechuudha. Over times 2 godha. That kanaa booda 2 times 1 lacheen isaanii iyyuu baay'istii gatii ta'eef jechuudha. 2 ta'a. 2 okay. Kun jechuudha walqixa. 2 times minus 1 over 2 minus 2 times what? 1 over 2 the power of n ta'a jechuudha. Okay. Isa kanaasitti 2 minus 2 as keessatti maal gochuun danda'a? Laal 1 over 2 jechuun 1 over 2 kana jechuudha. 1 over 2 as keessaa kana maal gochuun danda'a? 1 over 2 kuni eenyu wajjiniin walqixa? Walqixa ta'a 2 the power of minus 1 wajjin walqixa jechuudha. Kanaafiyyuu 2 the power of minus 1 gochuun nan danda'a jechuudha. Okay. Minus 1 the power of what? Inni bakkee irraa qabna jechuudha asirra. Okay. Inni gatii asirraa qabnuu fi maal goona jechuudha? Inni jennee asitti barreeffachuu dandeenya jechuudha. After that isheen kun maal taati jechuudha? 2 minus 2 times asti minus inni kana minus 1 aan baay'isuu dandeenya jechuudha. Therefore maal ta'uu danda'a? 2 the power of minus n ta'uu danda'a jechuudha. Okay. Asitti 2 minus 2 the power of minus 2 the power of minus n jechuun that 2 the power of minus n kun maalii walqixa ta'a? 1 over what? 2 the power of n wajjin walqixa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana times jennee 1 over 2 the power of n jechuu dandeenya jechuudha. Okay. Isa kana immoo jechuudha. 2 kana 2 see kana jechuudha. Okay. 2 kun eenyu wajjin walqixa ta'uu dandeessi? 2 kun jechuudha. 1 over 2 the power of minus 1 wajjin walqixa jechuudha. That asitti 1 over 2 the power of minus 1 jechuun maal jechuudha? 1 over 2 jechuudha. That kanaafiyyuu kun yeroo baay'ate jedhu deebi'ee maal dhufa? 2 dhaan baay'ate that 2 dhaan walqixa jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu dandeenya? 2 kana bifa 1 over 2 the power of minus 1 dhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Therefore kun maal ta'a? 2 minus 1 over 2 the power of minus 1 times 1 over 2 the power of n gochuu dandeenya jechuudha. After that asii kana waliin baay'isuudha jechuuni kana maal gochuu dandeenya? 2 minus walii gochuu dandeenya 1 over 2 the power of minus 1 gochuu dandeenya jechuudha. The power of
minus 1 hunda isaatiifan godhe jechuudha. Isa jalaa qofaaf kan jirtu kana jechuudha. Achi times 2 the power 1 over 2 the power of n hunda isaatii gochuu nan danda'a jechuudha. After that kana maal gochuu nan danda'a? 2 minus 1 over 2 kana beeziin isaanii wal fakkaata. Beeziin isaanii wal fakkaataa miti. Kanaaf tokko keessaa fudhachuu nan danda'a. 1 over 2 the power of jedhe n asii minus 1 hin qaba miti. Asii immoo n hin qaba. Therefore n minus maaliiti jechuudha? 1 ta'a jechuudha. Okay, kana jechuun 1dhaa fi effect hin qabu. Kanaafiyyuu 2 minus 1 over 2 the power of what? The power of n minus 1 ta'a jechuudha. Okay, isa kana laala asitti 2 minus jennee 1 over 2 n minus 1 jechuudha. Akka n guddachaa deemu, akka n gara infiniitiitti siqaa deemu jechuudha. Infiniitiitti akka n siqaa deemu, akka n guddachaa deemuuni lakkoofsi kun maal ta'aa deema? Baay'ee guddachaa deema jechuudha. That means 1 over 2 jennee lakkoofsa guddaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf 1 over 2 100 yoo n keenya wal qixa jechuudha. N keenya yoo 100 dha jenna. N keenya 100 ta'e 2 the power of n keenya 100 dha minus 1. Okay, this is equal to 1 over 2 the power of 99 ta'a jechuudha. Laal 2 the power of 99 jechuun baay'ee lakkoofsa guddaadha jechuudha. Lakkoofsi tokko immoo lakkoofsa kanaaf yeroo hiramtu gara kamitti siqaa deema jechuudha? Gara 0tti siqaa deema. Kun immoo akka inni gara infiniitiitti siqaa deemu, akka inni gara infiniitiitti akka inni gara siqaa deemu, akka inni siqaa deemuuni lakkoofsi kun gara maalitti siqa jechuudha? Gara 0tti siqaa jechuudha. That means kana irraa hir'isuu jechuun egaa 0 irraa hir'isuu jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsi keenya gara kamitti siqa inni turre? Gara 2tti siqa jechuudha. Gara meeqatti siqe? Gara 2tti akka inni siqaa deemu bifa kanaan agarsiisuu dandeenye jirra jechuudha. 2tti akka inni siqaa deemu jechuudha. Okay, amma immoo fakkeenya kana yoo ilaalle dabalataan jechuudha. Maal goone jechuudha? That formulaadhaan ammas fayyadamnee formula partial semi fayyadamnee sequencing kuni convergentidha moo divergentidha kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay, asitti jalqaba maal isaa beekuu qabna? R beekuu qabna. That R ni 1 over 4 qabna miti asii. 1 over 4 kana eenyu ofirra jechuudha? 1 over 2 dha ofirra jechuudha. That means 1 over 4 over 1 over 2 goona jechuudha. That kana ni irraa beekuun immoo maal jechuudha? 1 over 4 times 2 over 1 dhaan baay'isuudha jechuudha. Kanaan booda that 2 dhaani 1 ta'a asii 4 2 dhaani 2 ta'a. Kanaafiyyuu arriin keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay, erga arrii arganneeti maal goona jechuudha? Sum of geometric sequence keenya barbaadna jechuudha. Or partial sum jechuudha. SN keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? G1 into R1 minus R is the power of n over maali ta'a jechuudha? 1 minus R dha jechuudha. Okay, isa kana G1 asii qabna. G1 keenya 1 over 2 qabna. 1 over 2 times 1 minus R keenya meenyuu qabna? 1 over 2 dha. 1 over 2 the power of what? The power of n dha jechuudha. The power of n over maaliiti jechuudha? 1 minus what? 1 over 2 dha jechuudha. 1 minus R dha miti. R keenya eenyuu qabna inni irra? 1 over 2 dha waan ta'eef jechuudha. Okay, kanaan booda asitti jechuudha amma 1 over 2 isa kana jechuudha. Gara kanatti yeroo deebinu into 1 minus 1 over 2 the power of n over 1 minus 1 over 2 meeqa? 1 minus 1 over 2 ni 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay, 1 over 2 see kana 1 over 2 see kanaan balleessina jechuudha. Kanaa booda erga 1 over 2 see kun badde kun maal ta'a jechuudha? 1 minus 1 over 2 the power of what? n dha jechuudha. Okay, kana jechuun wal qixa maal ta'a jechuudha? 1 minus 1 laal n asitti jirtu kuni 1 dhaas hin dhaabbatti 2 dhaas hin dhaabbatti. That means 1 the power of n over 2 the power of n taati jechuudha. Kun immoo wal qixa maal ta'a? 1 inni lakkoofsa abbaa fedhe power yoo ta'e iyyuu meeqa taati? 1 dhuma taati jechuudha. Kanaafiyyuu isee 1 erga siin taate 1 over 2 the power of n jenna jechuudha. Okay, inni kun immoo asitti ilaalla.
inniin keenya akka guddachaa deemu gara infiniitiitti akka siqaa deemu jechuudha. Mee inni kana guddisaa deemu. Gaafa inni kun guddachaa deemu to the power of 100 fakkeenyaaf to the power of 100 yoo ta'e lakkoofsi tuun paawuriin isa dhibba jechuun baay'ee lakkoofsa guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf 1/, lakkoofsa guddaasa miliyoona baay'ee dhaqa jechuudha. Yeroo kana tokko kun eenyuuf hiramaadha? Lakkoofsa gurguddaa akkanaatiidha. Tokko lakkoofsa gurguddaa akkanaatti hidhamte jechuun dhumarratti zeerootti siqaa deemte. Baay'ee lakkoofsi kun zeerootti siqaa deemte. Kanaafiyyuu infinite series kun gara kamitti siqa jechuudha? Maayinus zeeroota kanaafuu gara tokkootti siqa jechuudha. Fakkeenya darbe irratti infinite series gara maalitti siqe? Gara lamaatti siqe. Tuutti jechuudha. Akka inni keenya gara kamitti siquun? Inni approach to infiniitiitti jechuudha. Akka inni gara infiniitiitti siqaa deemu. Amma immoo akka inni keenya gara infiniitiitti siquuni meeqatti siqe? Waanitti siqe jechuudha. Okay. Akkanatti infiniteiin gara lakkoofsa garaagaraatti siquu danda'a jechuudha. Okay. Yoo infinite seriesiin keenya gara zeerootti yoo siqe jechuudha. That if a sequence converges, if a sequencing keenya jechuudha gara converges to zero gara zeerootti kan siqu yoo ta'e maal jennee waamna jechuudha. Then it is null sequence. Then it is what? Null sequence jechuudha. Null sequence jennee waamna. That null sequence jechuudha.